Hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamu arrammootu dhaamsaa manguddoo yookiin immoo aartistii keenya kabajamaaf jaalatamaa hangafa aartistoota Alii Birraatiin isiniif dhaamuu barbaade jechuudha. Barnoota ammaas barnoota kana taa'u hayyoon Oromoota oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Jummaa gaarii guyyaa jimaataati jechuudha. Guyyaa jummaa irratti argamna. Argamni keenya magaalaa Magariituu Sulula Qiinxamaa keessatti argamtu magaalaa Adaamaati. Anis Khalil Arboor Online School irraa jechuudha. Arboor Online School yeroo hundaa isin waliin jira. Isin jaaladhaa, isin kabajaa, daandii kanarra mootu baanetiniin bashannanaa sagantaa gabaabduu kana isiniif qabadhe jechuudha. Turtiin keessan hanga xumuraatti nu waliin haa ta'uun affeerraa keenya horaa bulaa deebanaa. Hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamu. Jireenya kee keessatti eenyummaa kee bari ofiin gatii yeroo ati of gattu namni si kaasu hin jiru waan ta'eef. Kanaaf jireenya kee keessatti daandilee jireenya filatu keessatti daandii kamirraa jiraatu iddoo kamuu jiraatu jireenya kee keessatti of gatuu keetiin duratti eenyummaa kee bari. Eenyummaa kee yoo bartee eenyummaa keetiin jiraatte situ nama gata malee namni si hin gatu jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamu. Magaalaa miidhagduu Magariituu Adaamaa magaalaa Sulula Qiinxamaa keessatti argamtu jaalbultii Irreecha bara 2022 irratti argamtu. Egaa harri fulbaana 21 har'aa kana guyyaa gammachuu guyyaa milkii guyyaa kana ni taasisnee waliin jiraachuun waliin turuu feena. Egaa hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamu. Ilmi namaa jireenya isaa keessatti wantoota jaallatu hedduu qabaachuu danda'a. Wantoota jaallatu hedduu qabu san keessaa fakkeenya ana mala kiyyatti lafa magariisaa ni jaalladha. Lafa akkanaa miidhagduu ni jaalladha. Bakka miidhagaa akkanaa kana turuu fi turtii bakka miidhagaa akkanaa kana irratti taasisuu ni jaalladha. Egaa ilmi namaa waan hin jaalanneen of jaalachuu hin qabu. Waan jaallatu mootu dhugumaan jaalatee waan san hin jiraachuu qaba jechuudha. Haa ta'u garuu jireenya keessatti yeroo ati of gatteetiin jettu imala daandii irratti fakkeenya as biratti kan argaa jirtan kun ilma namaati. Kanuma akka kiyyaa fi akkuma naaf isin yaadu jechuudha. Yeroo namni kun daandii irratti of gateetiin ciisu yookiin immoo of gateetiin callisu namni isa kaasu haa jiraachuu baatu malee inni akka isaatitti bakka gaarii yookiin immoo bakka isaa mijate filateeti jechuudha kan ciisaa jiru. Ilmi namaa jaallateeti miti kan mana ofii dhiisee ala ba'ee ala irra ciisuuf. Hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamoo rakkinni bara kanaa yookiin immoo rakkinni yeroo amma keessa jirru biyya keenya keessattuu Oromiyaa keessatti iddoolee garaagaraa irratti sababa beelaa sababa rakkina garaagaraa waa hedduu arginas waa hedduu dhageenyas namni siif birmatu hin jiru yoo adda biyyaatti jechuudha. Egaa daanduma kanarraa imala kiyya osoo taasisaa jiru namootaan 2 hanga 3 ta'an argee jira jechuudhaan gammadu. Kanaaf hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamu. Kun Arboor Miidiyaadha. Arboor Miidiyaan bakkuma jirtanitti gaarii isinii hawwa. Hamtuu irraa waaqni isin haa tiksu isinii jedha. Osuma deemaa jiru ammallee daandii kanarratti nama sadaffaatti dhufuuf jira. Rabbiin warroota rakkatanii daandii irratti ufgatan kana daandii irraa isaan haa kaasu yookiin immoo daandii irraa karaa mana isaaniitti isaan haa galchu jecha Arboor Miidiyaan sagantaa har'aaf qabate asuma irratti goolabuudhaaf deema jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamoo Arboor Miidiyaan keessanii Arboor Online School hordofuudhaan yaada fi qeeqa qabdan akkasumas komii qabdan hundaayyuu gama keessattiinis gama koomentiinis ta'ee akka dhuunfaatti gama telegiraamaatiinis na dubbisuu dandeessu jechuudha. Arboor Miidiyaan yeroo hundaa isin waliin jira. Arboor Miidiyaa filannoo keessa waan taasistaniif isin jaaladhaa. Isin kabajnaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Yeroo gaarii gadaan gadaa quufaaf gabbinaa isinii haa taatu.
barri bara milkii isinii haa ta'u jedha. Hora bulaa deebana inna kabajamoof jaallatamoo magaalaan kun magaalaa miidhagduu Sulula Qiinxamaa keessatti argamtu keessaa magaalaa magariisummaadhaan beekamtuudha. Magaalaa Adaamaa jechuudha. Daandiin magaalaa kana keessa ce'u tokko daandii adda kutamee daandii adii irraa gara fuulduree yuunivarsiitii Adaamaatiin bahu. Yuunivarsiitiin Adaamaa fuuldurri isaa akkana bareeda kunoo miidhaginni isaa akkana jira. Yuunivarsiitii kana fuuldura immoo daandiin akkana miidhage kun ni jira jechuudha. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Yuunivarsiitii Adaamaa jechuudha. Kanaaf asii gadi immoo daandii guddicha ganda 11 keessa ce'u akkasuma gandoota hedduu qabatee ganda 11 keessa ce'ee marfata muga irratti daandii marfatu irra jirra jechuudha. Egaa yuunivarsiitii kana booda bashannanaafis suuraa ka'uufis namoonni hedduun hirmanii. Kanaaf daandii kana gubbatti immoo imala keenya yeroo miilan taasisnu namoota hedduu kan daandii kanarra taa'an ni argina jechuudha. Namoonni hedduun daandii kanarra taa'an maaliif yoo jettan hara galfiidhaaf ta'anii. Daandiin kun daandii hara galfiidhaaf hedduu mijatuudha. Daandii hara galfiif mijatu kanarratti immoo imala yeroo baay'ee taasisnu keessaa imala Oromiyaa keessattuu gara baha Oromiyaa akkasumas lixa Oromiyaa dabalatee imaloottan giddugaleessa Oromiyaa magaalota akka Finfinnee, Adaamaa magaalota kanniinis dabalatee jechuudha. Imaloottan goonu keessatti daandiiwwan mimmiidhagoo akkanaa kana yeroo hedduu hin argannu jechuudha. Daandiiwwan mimmiidhagoo akkanaa kana immoo magaalota keessatti argamuun isaa immoo kabajaa fi jaalala akkasumas miidhagina magaalaa tokkootiif daandiiwwan murteessoodha. Daandiiwwan miidhagina magaalaa tokkootiif murteessoo ta'an keessaa tokko daandii yuunivarsiitii Adaamaa kana jechuudha. Anis imala kana isin waliin kan taasisaa jiru Kaliil jechuudha. Akkasumas Arboor Online School yeroo hundaa isin waliin jira. Daandii kana irratti maal argina kan jedhuuf immoo dargaggeeyyii umriidhaan ijoollee ta'an akkasumas kan fayya qabu kan fayya dhabee fi fayya dhabeessaas ni argina jechuudha. Hunda isaatu fayya dhabeessaa irratti fayyaa kennuu fi fayya buleessa mootu fayyaa isaa nuuf haa tursiisu jenna jechuudha. Daandii akkanaa kanarratti yeroo imala taasisnu. Kanaaf miidiyaan Arboor Online School yeroo hundaa isin waliin jira. Miidiyaa kana hordofaa daawwadhaan asumaan affeerraa keenya yeroo gaarii isinii haa ta'u. Itti aanee immoo yuunivarsiitii Adaamaa akkuma xumurreen imalli gara daandii lammaffaa yookiin immoo daandii fuulduree hospitaala Jeneraalaa Adaamaa cinaa yuunivarsiitii Adaamaatti kan argamu kun dallaa xumuraa yuunivarsiitii Adaamaati. Gamanaan immootu hospitaala Riiferaal Jeneraal Adaamaati jechuudha. Kan obbo Kadir Huseen Waaqoo Rabbi isaanitti haa araaramu. Ummata kanaaf gumaachanii biraa gara Akiraatti waggaa tokko lakkoofsnee jirra cehan jechuudha. Rabbiin biyyoo isaanii biyyoo awwaala isaaniis awwaala jannataa isaaniif haa taasisu jecha. Kun yuunivarsiitii saayinsii fi akkasumas bara barnoota 2014tti eebbifamtoota hedduu kan eebbisee hospitaala waliigala kolleejjii fi meedikaala Adaamaati jechuudha. Fuuldura isaa kana mootu daandiin akka fuulduree yuunivarsiitii Adaamaatti immoo hin afamnee fi yoo afameef immoo hedduu kan miidhaguu fi hedduu kan bareedu ta'a jechuudha. Amma ni bareedaa, hedduu nama hawwataa, hedduu miidhagaadha. Hospitaalli Riiferaalaa Jeneraalaa Adaamaa kun haala kanaan miidhagee bareedee jira jechuudha. Ammallee lafti galgalaa yeroo galgalaatti kun akkana garagallu immoo Adaamaa yuunivarsiitii argina jechuudha gara dudduubbee kiyyaatti. Kanaaf anillee imala koo kanan gammaa turtiis waliin taasisee Kaliil ture jechuudha. Arboor Online School irra yeroo gaarii isinii hawwaa gadaa quufaaf gabbinaa yeroo milkii isinii haa taatu. Horaa bulaa viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti nagaa ta'a. Ciao. Egaa hordoftoota teennaa kabajamoof jaalatamoo argamni keenya magaalaa Adaamaati. Magaalaa Sulula Qiinxamaa keessatti argama jechuudha.
magaalaan Adaamaa akkana miidhagdii galgala kanas hedduu nama hawwatti. Yuunivarsiitii Adaamaa biratti argamna jechuudha. Jirra jirtu harka fuunee akkam jirtan hordoftoota inni kabajamoof jaalatamoo naannoo Adaamaa Yuunivarsiitiitti argamna. Magaalaa miidhagduu magaalaa bareedduu sulula Qiinxamaa keessatti argamtu Adaamaa. Adaamaan maal fakkaatti kan jedhuuf haala kanaan daawwachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo itti aanu hanga walitti deebinutti turtii gaarii.